Sobdanii birrii harkaa liqimsuu fi jedha koomentichi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkam jirtu warra amantaa biraa bakka jirtanitti nageenya isiniif haa baay'atu sabni koo Oromooni. Koomentiin kun kanaa barraa'ee viidiyoo anaa fi jaartii kiyya hojjenne tokko irratti naa barraa'ee innaa maaf akkas jetteellee siin jechuu hin dandayu. Kuni namoonni hedduu waan mudatuuf jechuudha. Jaalalli sobaadhaan ijoolleen miidhama akka keessallee naa barreessan baay'eetu jira jechuudha. Viidiyoo ani waa'ee kana irratti waan hojjedhuuf durumaayyuu ani wanni hin dhufeen jaalalaan as dhufees nafoo jechuudha. Ani seenaa kun viidiyoo nu hojjedha jedhee yaadee akka namni waan irraa baratuuf nama bu'aa bahii hedduu keessa dabree bakka kana ga'e alhamdulillahi. Ani akkam mati jettu sanitti wayin namootaatiin na galmeessite san keessa miti alhamdulillah. Hanga har'aatitti qarshii namni shaamara ta'e namni dubartii ta'e sirraa qaba jedhoo jiraate yaani miidiyaa kanarraa natti asaa dhufu jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Innaa tuni haadha warraati kabajamtuudha. Nama waggaa 8-9 waliin turedha. Nama waggaa 20 keessa. Isiin waggaa 19 waggaa 20tti isii haadha warraa godhadheedha. Isiin immoo nama waggaa 10 keessatti na wajjin bultee ijaarratteedha. Kana keessatti anaaf isiin qabeenya irratti wal dhabnee hin beeknu. Anis hojii mataa kootiin hojjedha. Asis ta'ee yeroo biyya jirus biizinasa mataa kootii tuffadhu ni hojjedha. Alhamdulillah namoonni na beektan jechuudha. Biyyattu waan akkanaa qaba hojjette yaani hin ta'u waan ta'eef yaani hojii irratti na beeka namoonni na beeka jechuudha. Waan xiqqeessu irraa ka'ee waan guddaa bira kan ga'e hagasillee dhufe jechuudha. Yaani biyyatti nama waan xiqqeessu tana keessatti goojoo yaani suuqii 4 meetira 4 keessatti suuqii hojjetaa dubban immoo shaayii beetiitti hojjetaa achi keessatti puulii hojjetaa gara biraatiin immoo motorrii 2 bitee kireessaa nama akkasitti hojjetaa turedha. Yaani ati waan nan beekneef akkasitti na hubatte malee jechuudha. Yaani wanti ani manni akiraa fudhadhe meetira 4 yaani esima keessatti waan guddaa dalagee dhufe ana achirraa jijjiiramee nama ta'ee haala dalaga biizinasatti illee ka'an bahee achirraa jechuudha. Alhamdulillah. Yaani namni waan yoo silaale yaani akkanuma si murteessa malee maalummaa keessi hin beeku waan ta'eef jechuudha. Innaa hanga biyya Arabaa kana dhufes alhamdulillahi namoota hiriyyaan qabu immoo hiriyyaa gaariidha. Hiriyyaa akka abbaa hiriyyaa ani sasaalfadhu haa galatoomuu rabbiin umrii isaa haa dheeressu. Maqaan isaa Rijaal Kadiir jedhama. Rabbiin nama tokko garuma garaa walitti fidee hiriyyaa obboleessa walii caalu walii godhanna. Rabbiin obboleeyyan nu godhe. Innaa hanga biyya kana dhufellee dalagaa isatu karaa na qabsiise jechuudha. Alhamdulillah. Ani bakka amma dalagu kanatti kaampaanii wayii keessa dhufe akkuma dhufeen bultii 15tti kaampaanii wayii keessa seenee kaampaanii san keessatti raatiimni kiyya xiqqishuudha. Garuu akkuma biyyatti baradhe san waan xiqqishuu san keessatti shaayii beetii suuqii puulii motora qabu san hanga asillee dhufe muuxannoo kiyya achii fudhadhee dhufe san raatiibuma kaampaanii qofa hin dhayne biizinasa tokkotti seenee alhamdulillah raatiibni kiyya garuu xiqqishuudha. Biizinasa gara biraatiin argadhan alhamdulillah raatiiba bareeda osoo amma haggana ji'atti hagana argadha jedhee namni amanuu hin dandeenye wayii hojjedha alhamdulillah. Waan akkasiiti. Kaan immoo kana himuun barbaadu yaani ani waan akkanaati jechuun barbaadu. Garuu viidiyoo waa'ee maal haala itti naa mijaa'e tokko akka namni irraa baratuuf hojjetuu barbaada. Garuu maalirraa kaasee maalitti akka fixutu na dhibeetiin bira ta'a yaani fuulduratti inshaallah
muuxannoo koo isiniif qooduun kiyya oolu gara yuutuubiitiin jechuudha. Ammallee warroonni yuutuubii kiyyan argin dhaqaatti sabskiraayib godhaa sirkatuuf jedhama. Gara tiktookiitiin immoo fooloo godhaan jirtanii ilaaltanii fudhatatanii viidiyoo an hojjedhu tokko keessatti baay'ee qaba yaani. Nama 3,000 irratti hidhatee yaada ofii ittiin ibsata laakiin fooloon goota garaa isin nyaata maal akka ta'e hin beeku. Waan tokko yaada keetiin ibsattee eegadassi jedhe mallaqa isin kafalchiisu yoo fooloo gootee laayik gootee maarra gooba. Innaa waan akkasiiti obboleettii tiyya dogongorteertaa anaaf haati warraa kiyyaa nama gara kiyyatti deebi'ee jechuun nama ilmi isaa waggaa 7ti. Anaaf isiin mana waggaatti ana waggaa 20 waggaa akkas isiin mana waggaa 10ti. Bultii waliin ijaarrate ilmi kennaa amma guddaadha alhamdulillah. Fuudha ga'ee jira yookaayyuu siyuu kaadhimatuu danda'a dubartii taate yoo dhiira taate immoo dhalatee kaadhimatuu danda'a jechuudha. Innaa waan akkasiiti jechuu barbaadite sitti haa tolu. Fuulduratti immoo namoonni viidiyoo nu hojjedhu seenaa kee akkamii hojjettanii na gaafattan jiraattan seenaa koo istirii koo akkamitti akka milkaa'ina karaa alhamdulillah karaa milkaa'ina irra jira. Hamma tokko immoo milkaa'ee jirallee jedhee yaada. Yaani addunyaan hin kuufamtu malee itti cinqameetii miti. Rabbi matu na raafisee namoonni ani akkuma sirra na argitan waa hamaa yaadu akka rabbiin natti argu jechuudha. Abbaan fedhee na jaalatee na jibbee wanumaan rabbiin na milkeessii waan ta'u bakka deemi kamitti waa'ee dalagaatillee mokkoramee hin beeku. Waan jalqabe san enumaan ittiin milkaa alhamdulillah. Akkasii inshaallah viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Namoonni seenaa kee akkamitti akkamii eessarraa akka dhufte hojjedhu oonaan jettan koomentii keessaa ilaalee hin hojjedha fuulduratti. Assalaamu alaikum.